Nagaaf jaalalli waqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan faarfataa Maanu'eel Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Geedootti argamnee jirra. Innis haadha tokko waqayyoo waan ajaa'ibaa godhee fi dhugaa ba'umsaaf waan deemnuuf turtii keessan nu waliin. Didaa koo gootaan fi du'aa butuchee maqaa kee faarfadha miidhagsee barichee. Didaa koo gootaan fi du'aa butuchee maqaa kee faarfadha miidhagsee barichee. Didaa koo gootaan fi du'aa butuchee maqaa kee faarfadha miidhagsee barichee. Didaa koo gootaan fi du'aa butuchee maqaa kee faarfadha miidhagsee barichee. Sodaachisaa koo. Sodatama amananako Yesus amanama sodachisako sodatama amananako Yesus amanama Beramin situame innis fraaf nagadame yodemi yubiya kesa durabwe sikesa yarannem gadin bone akka sodatetin dune gafa guyan ke gofi namon mafte gafi Kuna waqayyoo nu gargaaree amma mana obboleettii keenya Adde Taddeluu Likasaa magaalaa Geedootti argamna. Akkuma dudduuba kootti argitan kana mana kana fakkaatu kana keessadha. Waqayyoo kan isaan baase waqayyoo maal akka isaaniif godhe asumaan isaan irraa dhaggeeffattu turtii keessan nu waliin. Maqaan koo Taddeluu Likasaadha. Kana targamu Geedoo ganda duwwaa lama sarargama. Waqayyoo waan baay'ee naa godha. Duraan dursee ta'u waan tokkoon dubbati waaqa hunda kana naa godheef galanni isaaf haa ta'u. Konfiraansii ta'ee jira waldaa kun waldaa dhaqee kana. Faarfataa obboleessa koo ammoo koo ameeeen kan jedhamu saba keessaa nakaaseef naaf ta'e. Oggas lafa onaarra hin jira ture. Nama duuf nama waa baay'eetiin eegamu ture nama abdii kutate nama mana jigeen ture. Nagaan siniif haa ta'u naan jedheet obboleessi koo kun naa kadhateet naqaba naa kadhateet achi booda manni koo kun mana argatte mana akkasii geessin jira ture. Manni koo kana fakkaata jiru. Achi booda dhufeetu na jajjabeessee ijoollee koo waan baay'ee dabtara waan adda addaa kana jedhee kan dubbachuu hin dandeenye. Baatii saba isaa baay'ee faana dhufeetu lafa onaa koo irratti naa kadhatee Waaqayyoon hin turre hin bulle seenaa koo jijjiiree mana qorqorroo 53 taa'umsa guutuu wajjin televezyiinii wajjin ijaaradheera. Galanni guddaa Waaqaaf haa ta'u. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan mana argaa jirtan kana keessa Adde Taddeluu Likasaa mana argaa jirtan kana keessadha isaan kan isaan maatii isaanii wajjin jiraachaa turanii haala rakkisaa keessadha kan isaan jiraachaa turanii amma garuu Waaqayyo isaan gargaaree mana itti ijaareera. Luukii 53 Waaqayyo akkuma dubbate konfiraansiif gara magaalaa Geedoo dhufeen ture achirratti Waaqayyo akkas naan jedha ture. Bara 2011 akkas ta'e konfiraansii guddaa tokko ta'e achi booddee obboleessa koo wayin dhala koo faarfataa Maanu'eel konfiraansii sana irratti hirmaatee ture. Achi booddee ijoollee lakkuun hoosisaa saba walakkaatiin akaasee dhufee naaf kadhate. Maazar gaddiina gaddi ammas hin jirtan keessa jirtan kun akka galaana arfaasaati hin darba jedhee Waaqayyoon naaf kadhate. Ameen jedheen fudhee sababoota naa kadhatee sinniisnee namoota baay'ee dabalatee mana koo ijoollee koo waan barbaachisu daftara saamunaan itoo nafin iskiriptoon nyaata ijoollee koo itoo nafin naafidee dhufee mana koo naafidee lafa onaa koo irratti ayidallam inkwaan tajaajilaa nama waaqa hamburraa dhufee mana koo seenuu haa turu namni taraan akka koo mana koo seenuu mana saalfatu nama namaan gadiin turani garuu namni kun itoo nan saalfatu itoo nan ceephayin dhufeetu lafa onaa koo irratti jilbeenfate lafa onaa koo jilbeenfate maazar akkasumas anaan jedhe ishiin jedhe achi booda ilaa hin booyinaa hin gaddiinaa gaddi keessan boo'ichi keessan kun hin darba mana guddaan arga fuuldura kanatti mana elli sheeppii jedhamu taa'umsa guutuu wajjin arga naan jedhe hin ijaarratta yeroo xinnoo booddee hin ijaarratta nuti immoo dhufnee dhugaa baana naan jedhe obboleessi koo wayin dhalli koo Maanu'eel akkuma inni jedhe hin turre mana guddaa qorqorroo 53 taa'umsa guutuu wajjin televezyiinii isaanii faana gashadheen kun amma irratti boqodheen jira. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo sanatti nama foonii waan ta'eef hin amanne ture baay'ee raafame baay'een gadde namni kun jajjabeessuuf dubbateera jedheen baay'ee of keessatti qabadhe ture garuu
namni kun sobee dubbate ta'in dhugaa afuura waaqayyoot keessa bulee dubbate inni dubbatee hin bulle hin oolle mana elli sheephii qorqorroo 53 ijaarradheen taa'umsa guutuu wajjin waaqayyo ittiin ol nagashe ulfinni galanni guddaa waaqa sagarraa kanaaf haa ta'u obboleessa koo araara isaa dachaa godhee eebbasaa baay'isuuf ni jira. Sinillee waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu inni akkasitti ona caccabaa kana keessaa fuudhee mana namatti tajaaru maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u akkasumallee ollaan isaanii wantoota baay'eedhaan kan isaan faana rakkachaa turani isaanillee waan dubbatan waan qabaniif isaanirraa dhugaa ba'umsa isaanii dhageenya. Taddeluu ያው እዚህ ቤት ነበር እንደዚህ ተሰባበረ አሮጌ ቤት ደሳሳ ቤት ነበር የምትኖረው እግዚአብሔር ግን የህይወት ታሪኳን ቀይሮ ከዚህ ከሆነው ከዚህ ከተሰባበረ ቤት ውስጥ አንስቶ እንደዚህ አይነት የተስተካከለ ቤት ውስጥ አስገባት እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ጌታዬ ይሄው አሁን በዚህ አይነት ደረጃ ትገኛለች እህታችን ታደሉ ከንኬስ ከምጀደኒ ኢሰከሚነኒ ሳነኛታም ለፊኩ ረዝነ ጨልሲሱ ኦልማኬቱ ዲታም ናጅረ ኬሰኮሚ ከንኬስ ከምጀደኒ ኢሰከሚነኒ ሳነኛታም ለፊኩ ረዝነ ጨልሲሱ ኦልማኬቱ ዲታም ናጅረ ኬሰኮሚ Olma namni nama fiin olle saddina fuulte tunnatti yaadatamaa Himtuunan gaabbisiisu isiif yoo maaltee gaate ulfina kollumaa Siinaa fi nama fiin olle saddina fuulte natti yaadatamaa Himtuunan gaabbisiisu isiif yoo maaltee gaate ulfina kollumaa Kallattii garaagaraa teessanii viidiyoo kana ilaalaa namoonni jirtan maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin mana rakkisaa keessa namoonni jirtan iddoon taane namoonni jirtan bakkan taane namoonni jirtan hojiin keessan kan isinitti cufame balballi kan isinitti cufame barumsi keessan kan isinitti cufame maqaa Iyesuus Kiristoosiin sa'aatii amma jalqabe banamuu waa jalqabu eebba haaraa gara mana keessanitti ajajeera elaasin kadhadhaa maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin sa'aatii amma jalqabe eebba gurguddaa gara mana keessanitti ajajeera sa'aatii amma dhukkubaartiin kan rakkattan barumsa keessaniin kan dhiphattan baajetaan kan rakkattan maqaa Iyesuus Kiristoos sin wanti haaraan mana keessa naagalu eebbifamaa waaqa sinaa eebbisu. Ijoolleen isaanii maatiin isaan kana fakkaatu ijoolleen asitti argitan kun hundumti isaanii iyyuu kan Adde Taddeluu Likaasaati. Isaanis waan tokko irraa hafeetu otoo hin ta'in kan siraa hojjetanii ture kan isaan ijoollee isaanii jiraachisanii waaqayyo mana isaan kana fakkaatu isaaniif laate waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Akkuma mana asitti argitan kana keessa isaan waggoolii baay'ee kan isaan jiraachaa turanii amma garuu waaqayyo seenaa isaanii jijjiiree manatti ijaareera akkasumas waaqayyo isa kana godheef maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u ulfinni isaa kan waaqayyooti isaanis akka isaan gammadanidha kan isaan dubbatanii maaltu sitti dhaga'ama amma sitti gammachuu guddaa kan ta'e waaqayyo alfaatu nama lafa onaarra jiru nama du'ee awwaalli ta'e qote inni guddaa waaqayyo haa ta'u inni guddaa isaaf daddabalee haa ta'u siif immoo waaqayyo ayyaana isaa dabalee siifaa baay'ee maatii namatti tolanidha ijoollee kana ijoollee xixiqqoo kana ijoolleen akkas babbareedanii waggaa sadan kana kanaan ni beeku yoon dogoggoruu bara 2011 kanaan isaaniin beeku baay'ee amma jijjiiramaniiru namoonni hundumti keessan bakka jirtanitti ijoollee kanaaf akkasiin kadhattan barbaada kanaati olitti akka isaan barumsa isaanii illee seera qabeessaan baratanii baajenni haaraan akka gadhiifamuufis na wajjin taatanii waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo hunda isaanaa godhe wanta tambisees wanta kakatees waaqayyo waan itti tambiseen qabu naa dubbate karaa obboleessa koo amaanii hunda isaa dubbate ammas kanarra deebi'ee dubbadhu waaqayyo ammas kana caala seenaa koo jijjiiree ijoollee jaan qaba maatii koo faana 8 ta'een gala maatii koo takka ijoollee kootti waaqayyo balbala banee sammuu isaanis naa qaroomsee baay'atan ijoollee kootti guddifadhu akka waaqayyo balbala naa banu yaa saba waaqayyo warri kaameraa kanatti naagitan hunduu waaqayyo naa kadha ani qabeenyaan birriin na biraan dhaabatina inni guddaa birriin hin darba qabeenyi hin darba gargaarsa waaqayyootiin na bira dhaabadha waaqa garaa olirraa naa kadha waaqayyoon mana isin as argitan kana keessadha kan isaan ona kana keessadha kan isaan jiraatanii bara 2017 waaqayyo isaanitti dubbate mana bareedaa kana fakkaatu waaqayyo isaaniif kenneera isa kana godheef maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u
egaa ijoolleen kun hundumti isaanii isheetu qansiraa hojjetee kan isaan jiraachisaa ture ammas akkan jiraachisaa jiru namoonni hundumtu keessan waaqayyo seenaa maatii kana ammallee daddabalee akka isaan jijjiiruuf waaqayyoon kadhadhaa fi isaan bukkee dhaabadhaa jedha waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Ulfina kooteeti, ulfina kooteeti, ulfina kooteeti naaf galma guyyaa rakkinaati. Ulfina kooteeti, ulfina kooteeti, ulfina kooteeti naaf galma guyyaa rakkinaati. Fayyaroo ndanaatti dukkanoomne abbaaduu yoomuu nama mboosifne masii jiraata. Yeroo ammaa kana rakkina hin taane mana hin taane keessa teessanii kan namoonni dhiphatan namoonni baay'een keessan dhukkubaan kan rakkatan hojiidhaan kan rakkatan balballi hojiillee kan isinitti cufame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin sa'aatii amma jalqabee banamuu haa jalqabu eebba haaraa gara mana keessanitti ajajeera dhugaa ba'umsaaf ta'a irraa hafaa ta'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin barri keessan haa eebbifamu jabaadhaa waliin taanee warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafnaa waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama. Fayyaroo ndanaatti dukkanoomne abbaaduu yoomuu nama mboosifne masii jiraata. Masii jiraata, masii jiraata, masii jiraata, masii jiraata. Arkormatiin boruun keessi koosi malee, keessi koosi malee, keessi koosi malee. Eessatti naaf gootee sanin irraan fodhuumi, irraan fodhu yoomillee, dhaggadhu yoomillee. Kanaaf narkaan badu jajuun kee. Galanni keen narkaan gagallatuumi gaarummaa kennatti yaadatama danda'ee garaan koosiin dagatu seenaa cimaa jiroo madaabsi gidduumi garaa sirraan fotuun qabu maani naatti tola maalli hoggansa kee